kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo akkam jirtan. Baga nagaan nu eeddan isiniin jechaadha qophii guyyaa har'aan tanaa jalatti keessummoota ciccimoo lama qabanne isinii dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Abubakar Taseedha magaalaa Siyaatil irraa yoo ta'u, obbo Zalaalam Nagaasaadha New York irraa. Mata dureen har'aan tana keessummoota ciccimoo kana irratti qabannee dhiyaanne marii ammaan dura eegalamte irratti yaadota kakka'an yoo ta'u, kunis akkuma keessummoota keenya quba qabdanitti marii dabre irratti yaanni tuttuqame tokko tokko akka ololaatti fudhatamuun ni yaadatama. Kana sirreessuudhaaf ololli eessarratti qeeqni eessarratti wal hubannoota yoo ta'u, sadarkaa lammadaa irratti qabxiin dhiyaattu qeeqni madaala guddinaati moo olola waan jiru irratti ta'a. Tan sadaffaatii fi guddoon isiitii fi tani fuulduraaf illee marii ta'uuf deemtu itti fuftu jechaadha. Keessummoota biraatis irratti afeeruuf jiraannu. Hundeen rakkina yookiin qancara qabsoo bilisummaa Oromoodha. Maali? Ummata Oromootu yaada bilisummaa jiru kana fudhatee qabsoo jalatti hiriiruu dide moo rakkina hoggansaa qabna? Tuttuquudhaaf bal'inatti yeroo dheeraa fudhatti keessummoota keenya odoon ittiin seenne duratti dhiifama isin gaafachaadha. Qophii yeroo dabartee irratti waa'ee oosaadhaatu hin turre. Waa'ee oosaa sanii namoonni tokko tokko isaa ta'uu gamtaan akka malatti hubachuun nutti dhagahamtee jirti. Kunis oosaa yeroo tuynu qooda miseensonni oosaadhaa takkaafu buureessonni oosaadhaa akka nam tokkotti laachaa turan hunda kan balleessine fakkaattee jirti. Akkasii miti. Oosaan jaarma hayyoota Oromooti. Arraas boruus ni barbaachisuun isaa gaaffiin jala galtu hin jirtu. Ammoo hayyoota ifiirraa akka barbaadan hoggaa dhaban ilmaan qeeqa dhiyeessuun marrachuun waan jiraati. Akkasitti hubatamuu qaba. Wani haasawaa turre akka oosaadhaatti yeroo qabsoon Oromootii fi hawaasni Oromoo walumaa galattuu rakkina keessa seene akka jaarmayaatti eessa jiran maaliif gabbu'anii hiikuudhaaf ijibbaata guddaa hin godhinii kan jedhurraahi. Akka namootaatti yoo laalle baroota dheeraadhaaf qabsoo Oromoo tana keessatti hawaasa Oromoo guddisuu irratti hayyoonni Oromoodha qooda hammana hin jemne laataa jiraniis turaniis. Kanneen akka Profeesar Muhammad Hassan, kan akka Dr. Asaffaa Jaalataadha, kan akka Dr. Mokriyaa Bulchaadha, kanneen biraatis qonni isaan laatan kan akka salphatti laalamuu miti. Kanneen biraatis nam tokkeedhaan qooda guddaa laachaa turan. Kana irratti jiranis baay'eedha. Kana sirreessuun barbaachisaadha. Yaadattu taatee bara 1997 keessatti na yaadadhaa yeroo san Chiintii Radio International dabarsaatiin ture. Damee haajaa alaa mootummaa Ameerikaa keessatti itti gaafatamtuu deera Afrikaadhaa tan turte Susan Rice. Addi bilisummaa Oromoodhaa jaarmaya shororkeessituuti jettee mootummaa Kilintaniif gabaasa galchite. Namoonni baay'een kan oosaa keessa turan telefoona isaanii gaddaratanii turan. Yeroo hamtuu akkasiisan keessatti warri yeroo saggeessan gabbahanii dirree dhaabbatanii falman arraas namoota kana kan akka Profeesar Muhammad Hassan, Dr. Asaffaa Jaalataa, Dr. Mokriyaa Bulchaatii fi kanneen isaan booda hiriiranis galata guddaa qabu. Miseensa jaarmayaa ta'uudhaaf osoo hin ta'in Oromummaadhaaf falmanii arraas itti jiran. Kan hawaasa Oromootis bakka adda addaatti deemanii qooda guddaa laachaa turan hedduudha. Kana akkasitti nuu quba qabaadhaa jenna. Keessummoota keenya waan obsitaniif galatoomaa isiniin jechaadha. Irra deebi'ee isin yaadachiisuudhaaf qophii guddaa har'aaf qabnu keessummoonni gurguddoon akkumaan isin yaadatuqatti obbo Abubakar Taseedha magaalaa Siyaatil irraa obbo Zalaalam Nagaasaa New York irraa qilleensa irra jiranii keessummoota keenya waamicha keenyaaf ulfeessitanii qophii TV Oromiyaa magaalaa Torontoo tanarratti argamuu keessaniif galatoomaan isiniin jaa. Galatoomii obbo Zalaalam. Atillee akkasuma carraa kana nuu kennitee irratti nu afeeruu keetii fi
yaada keenya dabarfannuuf carraa nu kennuuf galatoomi. Galatooma isin lachuutu duraan dursee wanni wal hubachiisuu beenu silaafuu isin ummata gurguddoodhaa kan waa'ee qabsoo kan isin irraa baraatii fi as geenye mariin goonu hundinuu tani wal hubannootaa fi karaa guddinaatti nu ooftu jenneetti abdanna. Mee marii yeroo ammaan dura goone keessatti yeroonii fi obbo Zalaalamii fi Dr. Baqqalaa Dhiheessaa irratti yaannoon tuttuqamanii akka ololaatti fudhatamuun ni jira. Mee obbo Abubakar dura sittiin deebi'a maaltu akka ololaatti sitti tahee mul'ate? Galatoomi haasaa yookaan immoo marii darbe keessatti kanneen ta'anii qabxiilee hedduudha garuu isaan keessaa hamma tokko tuquudhaa fi jaarmaa caccabee lama walitti fidanii fayyaa tokko keessaa baasuun hin danda'amu yookaan immoo faayidaa maal qabaatan yoo faatu dabarfamaa ture. Egaa nuti akka laallutti dhaabonni adda bilisummaa Oromoodhaa lamaan walitti dhufuun isaanii akka waan guddatti ilaalaa jirra. Qabsoo Oromoo yookaan immoo mooraa Oromoodhaa kana gabbisa jennee laallaa. Akka laallutti akka laalcha keenyatti akka qabatamaa waan qabatamaa lafa jirutti immoo dhaabonni kun dhaaboota caccabaadhaa miti. Dhaaboota qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti bara dheeraadhaaf bu'aa guddaa uummata Oromoodhaaf buusuu qofa osoo hin ta'in diinaan kokkee wal qabanii sadarkaa diina sodaachisuudhaa fi bu'aa uummata Oromoodhaaf kan nuuqaa warra jiranii malee warra caccaboodhaa miti. So kuni akkasitti hubannaa akka ololatti hubannaa. Kaan immoo akkaan ilaalutti faayamee bilisummaa Oromoodhaa ni dandoome faayamuu waan jedhamutu ture. Dhugaa dubbachuudhaaf bilisummaa Oromoodhaa dhaaba Oromiyaa hunda fakkaatu dhaaba ilmaan Oromoo baha kibba dhiha giddugala hunda hiriirsee of keessaa qabu malee dhaaba gandaatiin kunis olola jenna. Kaan immoo qabxiileen hedduudha tokko kan akka ololatti illee ilaalamuu danda'amu dhaadannoodhaa fi kaayoo walitti laabuudhaatu ture. Fakkeenyaaf jalqaba irratti Oromiyaan milisoomni ijaamaa ture. Booda immoo injifannoo uummata Oromooti ijaame. Irraa immoo dabree amma immoo gaafii mirgaatii kan jiru kana hundaatu waliin laaqamaa ture jechuudha. Akka ololatti fudhanna nuti gama keenyaan kaayyoon keenya mirga hiree uummata Oromoodhaa bakkaan gahu fiixaan baasu impaayera Itoophiyaa tana diiganii uummanni Oromoodhaa akka mirga fi falmatan hiree ofii murteeffatan gochuudha kan jiru qabna. Dhaan Oromiyaan milisoomtii kan jiru injifannoo uummata Oromoodhaa kan jiru gadaan gadaa bilisummaatti kan jiru akka dhaadannootti waan laallu akkuma beekamutti dhaadannoon yeroo yeroodhaan waan jijjiiramanti bakka tokkottis akka tokkotti yookaan immoo hunda walitti qabatti waan dhimma itti bahamaati. Kun akka gama keenyaan akka ololatti fudhannaa taan immoo adda bilisummaa Oromoodhaa miseensota isaa hin mari'achiifne kan jiruufaa ture. Adda bilisummaa Oromoodhaa miseensota isaa mari'achuu qofa osoo hin ta'in akkuma intarviiyuu dabre irratti dhiyeessetti miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa dhiibbaa isaan godhanii tokkummaan kun waan taasifame. Miseensota keenya qofa osoo hin ta'in uummata keenya illee galateeffachuu barbaanna asirratti. Duuba miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa dhimma guddaa kana quba hin qaban hin beekan jedhanii dhiyeessuun kun waan dhugaarraa fagaate ta'uu qofa osoo hin ta'in akka ololatti waan laallu jechuun maaf hin jedhe. Galatoo bareedaadha. Obbo Zalaalam waan jettu qabda?
barbaada waanani kakaasee gara kootiin haasaa yeroo darbee TV keessan kanarratti gaaffii gaafatamee deddeebise keessaa waan ololatti fakkaate ifatti baasee himuusaa baay'een galateeffadha. Maaliifan galateeffadha yoonaan jette seenaani qabsoo keenya keessatti barame yeroo baay'ee eeguu gaaffii ka'uu deebisuun dadhabamu olola jedhanii bira darbuudha. Olola jedhanii bira darban immoo deebiin laannu jedhama. Amma garuu ololaa garuu maaliif olola ooftee maaliif akkasittiin maqaa kana kaaftee waan akkasii dubbattee akkasitti TV irratti reediyoo irratti baanee wal gaafachuu keenyatu baay'ee na gammachiisa. Jijjiirraa guddaadha. Yoo dura olola jechuun maal jechuudha isa jedhu irratti walii galle isa booda waan ani kaasee dubbadhe hosi olola moo olola miti isa jedhu madaalla sarara dhaabbanne olola waan an jedhamu akka hiikkaadhumatti hojjennuuf asirratti akka irratti walii galluuf hin barbaada. Maqaa nama xureessuuf yookaan ilaalcha ofii kan sirriin ta'in kan hamaa ta'e tokko nama fudhachiisuu fi yookaan itti nama biraarratti namoota bobbaasuu fi waan sobaa waan facaafamu waan ololamu akkasittiin hubadhaan. Akkitti Abubakar jedhes immoo akkasatti fakkaate. Ani waan akkasiif hin jenne waan an jedhe keessaa waan amma Abubakar kaase tokko abaa'ooni miseensota isaa hin mari'achiifne jedhee kan jedhudha. Jedheera isa. Wakkanitti jedhanii hima. Tokko miseensonni adda bilisummaa tokkummaan kun akka dhufu dhiibbaa gochuu isaanii gaaffiin hin jiru. Dhiibbaa sin goonee namni jedhe hin jiru wannoo haasaa sanarratti. Ani mataan koo warra tokkummaan kun akka dhufan keessaa dhiibbaa godhe keessaa nama tokkoon ture. Dhiibbaa tokkummaa adda bilisummaa miseensonni hin feene hin jiran. Duriyyuu utuu akka miseensota adda bilisummaaf ta'e adda bilisummaa akkas gargar baqaqee yeroo dheeraan turu ture. Kan inni gargar baqaqee turee fi miseensonni sagalee gahaa dhabuu isaaniitiif dhaabicha keessatti. Hoogganootatu yeroo hundumaa akkuma jedhame hoogganoonni wal lolaninnaan dafanii kilikii uummatanii garasiif garanatti namoota harkifatanii haasaan akka miseensi walitti naasofneef duroo ololli wal akkuma ololli walirratti oofameetu miseensi walitti haasa'uu dadhaba malee miseensitu walitti haasa'ee silaa manayyuu gargar baqaqnee hin hafnu. Garuu akka miseensi adda bilisummaa egaa adda bilisummaa himuu jennu isa kam jechuu keenya mee haasofnu. Abubakar warra shanee jedhamanii bakka bu'a. Isaan biratti immoo warra qaama ce'umsaa jedhamantummoo jiru. Abaa'oo yemmuu hin jedhanii dhaaba Abubakar fa'aa jechuu koomiti. Abaa'oo yemmuu hin jedhanii warra qaama ce'umsaa jedhamanii waamaman jechuu kooti tokkoffaa. Gara sanaanii miseensonni mari'atamne miseensonni mari'achiifne yaada miseensaan fudhanne isa jedhuun kaaseen. Miseensi immoo waan yoo miseensi abbaa dhaaba kanaa waan ta'eef mari'achiifamuu fi irratti yaada kennachuu fi barnoota irraa argamillee hubatee gara fuulduraatti illee akkamittiin yoo waan akkasiin qunname attamitti bira dabarrasa jedhu mari'atee hubatee itti galuu turra ture. Kana hundumaa hin mari'achiifamne wannoo ga'an illee hin kennamnee fi barnoota birraa barannetu jira jedhamee immoo fakkeenyaa fi deemamee hawaasatti haasa'amuun dhaga'an ture. Barnoonni irraa baratame kuni barnoota eenyuuti? Eenyutu barate? Miseensonni waan baratanii kanatu baratame tokko lama sadeela barnoonni irraa arganne kana kan jedhu kan miseensotatti himame kan miseensota irraa barsiifame yoo jiraate dhaga'uun barbaada. Gara ani beekuuni namootuma waaqanii haasaa kana haasa'antu barnoota irraa baranne tarreeffannee dhufne irra jedhan malee miseensotattis darbee ilaa kanarraa baranne gara fuulduraatti kana gochuu irraa of eeggannaa yookaan immoo kana jabeessinee goona kan jedhu barnoonni irraa argame kan miseensotatti darbee hin jiru. Yemmuu waliigalteen ta'es immoo miseensonni akka har'a galgalaa dhagaa labsuuf jennaa jedhaniitu ergame xalayaan kun. Miseensonni irratti yaadan kennannee dhuma irratti approvalii waan jedhamuun turre.
tokkuma haasa'amaa akka jiru miseensi quba qabaachuun dhugaadha. Dhiibbaas gochaa turuunsaa dhugaadha. Garuu eessa ga'e iyyuu gaafachaa ture miseensi. Kanaafi wanni akka ani jechuu barbaade miseensi mari'achiifamne muun jedhu maal jechuu gooti? Miseensi akkas gargar ba'ee ture kuni akka inni itti walitti fayyee waliin hojjechuufis deemu. Haasaan kun immoo walitti fayyee walitti dabalamee jedhu maal fakkaachuuf akka deemu. Imaammatni fi proosiijeriin adda adda qabaachaa turre kun akkamittiin akka walitti maquuf deemu. Fakkeenyaaf deemnee mootummoota adda addaatti waan adda addaa himaa turre fakkeenyaaf. Akkuma ragaadhaan jiru fakkeenyaaf yeroo tokko tokkotti ambaasaaddaroota bira dhaqanii yemmuu dubbatanii warri shanee akka Itoophiyaan dimokiraatessuu dhiibnaafa kan jedhantu jira fakkeenyaaf ambaasaadara Itoophiyaa Ameerikaa fa'itti kan himanii warra gaazexeessitoota biyya alaattis yemmuu himanii nuti fedha keenya malee adda bilisummaa ta'anii teenya malee Itoophiyaatti gallee biyya dimokiraatessinee hojjennee barbaanna jedhanii kan isaan himan ragaatu jira. Gara kanaan immoo kan himamaa ture qama cimsaatiin immoo nuti biyya kolonii jala jiru nuti saba bilisummaaf walabummaa biyyaa barbaadu jennee jedhamee himamaa ture. Obbo Zalaala meeshaan gaaffii sadaffaatiif dhiifannu. Haa ta'u seenaan xumuragaa waan jechuu barbaade kana akkamittiin araarsinaa miseensotatti ilaa waan akkasiitu adda adda qabna turre kan ammoo akkasittiin araarfanna yeroo eeggannaa jedhamee waan miseensotatti himame hin jiru. Hoogganumatu araaramee itti labsamee miseensi dhiibbaa gochuun immoo dhugaadha boo kareejjuu waliin galarratti. Garuu piroosesii isaa keessaa miseensi qooda hin qabu ture gara kanaanii. Gara sanaanis warra miseensota shan irraa yemmuu naga'u kanuma. Tureen dhagaa amma akka dhugaa ta'e hin beeku fayyaa ta'a. Obbo Abubakar. Ayyee. Mee qabxiilee afur kaaftee. Jeime. Bareeda kan duraa ilaalcha yookaan immoo xiinxala olola jechuu irratti jaalla kan irratti waa jechuun barbaada dhugaadha akkuma inni jetti ololli tokko maqaa xureessuudhaaf dhimma itti ba'amuu danda'ama. Gara kaaniin immoo dhara oofuudhaan yookaan immoo waa tokko waan dharate waan qabatamaan ta'in waan dhugaarraa fakkaate tokko dhiyeessuudhaan afanfaajii uumuudhaaf tattaafachuunis qaama ololaati. Kanaafi kana hundaa hoggaa ol ilaalte ololli maqaa xureessii qofatti hin laalamu tokko kan akkasitti hubatamuu qaba. Inni kaani hoogganaatu walbidee miseensonni immoo hoogganuma jala deemaniiti garee uummatanii waldiddiitti uumanii kan ga'u kun. Laalla hooggana yeroo jennu hoogganni dhugaadha yaadaan wal haala adda addaatiin warrakkisuun numa jira. Dhugumatti hooggana qulqulluu kan yaadaan waliin rakkine yookaan immoo yaada adda addaa buqqisiisuu hin dandeenye ni jiraata jechuun baay'ee rakkisaadha. Walummaan hooggana jedhamee fi hoogganni yaadota adda addaa irratti mari'atee furmaata tokko kennuu danda'udha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko kuni harkarraa bahee sadarkaa dhiibbee qabsoo irratti uumuu yookaan immoo hooggana sana irratti uumuu ni danda'ama. Addaan illee bahuun nima danda'ama jechuudha. Kanaafi ana akkaan laalutti hoogganni adda bilisummaa Oromoo biyyattii rakkooleen jirtu. Rakkooleen turte rakkoolee hedduu uumanii jiran. Sadarkaa qabsoo dura deebisuun uumamee jira. Sadarkaa miseensonni wal birrifachuu uumee jira. Kuni waan lafa jiraati. Haa ta'u malee kana keessaa bahuudhaaf tattaaffiin godhames hedduudha. Rakkoo maaliif uumame jechuu osoo hin ta'in rakkoo san furuudhaaf tattaaffiin godhame maali kan jedhu kana ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Akkuma amma Bozalaa Dambeetti
yeroo shanii yoo kanaan ibsu barbaada shanii jechuun executive committee jechuudha sirna nagaarraa fudhatamee dhaabichi adda bilisummaa Oromoo jedhuun raawwuu qaba. Haa ta'u malee namoonni shanii qaama coomisaa maarree jaanii karaa adda addaatiin gartee yookaan jijjiirama fa'aa jaanii maqaa walitti moggaasuun ni jirti. Garuu nuti akka ilaallutti akka adda bilisummaa Oromootti ilaalla. Miseensonni keenya guutumatti rakkoolee jirtu kana hubatanii qormaata godhame irratti mari'atanii murtiilee dabarsanirraan kan ka'e gumiin sabaa keenya dhiibbaa jirtu kana hubatee qajeelfama koree hojii raawwachiiftuu keenya yookaan kan shanii jennuuni kan kannamerraa kan ka'e wanni kun fudhatame dhufe jechuudha. Yeroo adda addaattis developmentii jiru miseensota keenya beeksisaa turre jechuudha. Egaa karaa ka'aniin nuti akka hubannuttii fi akka beeknuttis akkasuma taa'anii hubannaa jechuudha. Garuu hoogganni miseensonni hooggana wanni filateef hoogganni kun waan miseensonni beekan waan kaayyoorraa dhimma inni tokko irratti murtii fudhachuu danda'u dabrees immoo tarkaanfii adda addaa fudhachuu danda'u irratti wanni hooggana jedhamu kanaaf. Kanaaf nuti akka hoogganatti mari'annee murtii kana dabarsine miseensa keenyaaf beeksisaa adeemsisaa turre. Maayirratti amma xiqqoo obbo Zalaalam yeroo haasa'u nabidee maaliif hangaan yaadadhutti fakkeenyaaf yeroo Waashingtan DC keessatti haasofni kun jalqabamu innilleen keessuma ture qaama hoogganaati. Egaa yeroo sanitti miseensonni keenya hin beekan kan jiru yoo taate I don't know. Wanni hedduu hin danda'u. Haa ta'u malee nuti akka hubannutti hoogganni san yaada miseensotaa fedhii miseensotaa qabatee bakka bu'ee akka nu wajjin haasawaa turetti hubannaa ammallee akkasumatti yaadaa jirra jechuudha. Kun kana ta'ee taali. Mee gabaabsinaaf booda. Bareedaanii gabaabsaa kan biroo kan jedhame bilisummaa Oromoodhaa qaama shaniitiin executive committeesaatiin hoogganamu akka Itoophiyaa Dimokiraatii sufaa jechaaf yoomaa ture kan jiru kan. Egaa laali siyaasaa fi kaayyoo keessatti hundaa'anii waan godhan addaan baafatanii ilaaluun barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoodhaa yaadni isaa kaayyoon isaa guutumatti uummata Oromoodhaa hiree fi murteeffachuu barbaachisaa akka ta'e kana bara bilisummaa beekti sagantaa keenyaaf ilaalaa jirti. Hojiidhaan immoo qawwee qabannee lolaa akka jirtus numa beekan. Kungaa yeroo adda addaatti dhiibbaa nurratti godhamurraan kan ka'e nuti mootummaa kan wajjin haasa'uudhaaf rakkoo hin qabnu. Bakka gartee qaamni sadaffaa jirutti kan jiru kun dhaabbina keenya. Mootummaan san dimokiraatiidhaan miti dimokiraatii ta'uu barbaachisaa kan jirus dhaaba keenya. Hireen murteeffannaa immoo sirna dimokiraasii keessattis waan tahaatis kan addaan baafnee ilaaluun barbaachisaa akka ta'etti hubannaa kanumaan jechuu barbaada. Mee obbo Abubakar waan kanarratti haasawni bal'aa gootanii jirtanii irra deebisee wanni ni daawwattoota keenyaaf hubachiisuu fedhu mariin amma goonutuni wal hubannootarra gahuudhaaf malee qabxiilee lafaa kaafnee walirratti waa fandaguudhaaf akkan ta'in walumaan haa hubannu. Kanarratti tan miseensota irratti laakkisee mariin bal'oon godhamtee jirti. Tan lameen ammoo jechootaan ammaan dura jee irratti hundeeti. Mee yeroo dabarte hoggaa eegallu Abubakar yoo dhaggeeffattanii tokkummaa ni deeggarra afurirraa lamarraa tokkotti bakka takka deebi'uun hawwii teenyaasi fedhii teenyaasi jennee eegalle. Irinoonni fedhan jiraatanillee tokkummaa uumamte tanaas ni deeggarraa yaada jala kaanee turre. Amma gaaffii lama taniin tuquu fedhu.
dhaadannoo jaarmaya tokko galii isaa calaqqifti. Oromiyaan ni bilisoomti hoggaa jennu biyya dubbachaa turre bilisummaa biyyaatti dubbachaa turre. Sanirraa gabbuunee hoggaa injifannoon ta'u uummata Oromootti hojjechuu jijjiirraa san maaltu fite? Takka gaaffii tanaan sii qaba tan lammadaa ololaa fi qeeqa addanaa baafta. Ifama Bosayyo. Yaa. Ani waan anjedhuun qaba waan amma booboo kara jedhee darbe irratti utuu sarratti waan jedhin gaaffii biraa kaafteefanii daqiiqaa tokko naa kenni jechuuf jedhe. Haa. Okay. Obbo Abubakar wanni inni hubachuu qabu irra deddeebi'ee waan an jechaa ture waan inni lammaffii utuu hin kaasu ta'e waan an jaalladhu tokkoffaa miseensonni hin beekanii akka haasaan deemaa ture hin jenneen miseensonni beeku haasaan akka deemaa ture jenneera kana irra deebinu lammaffii. Inni lammaffaa miseensonni dhiibbaan goonee hin jenne irra deebi'aniyyuu miseensotatu irra dhiibbaa godhe waan kanaan jedhe. Waan an jedhe prosesiisaa keessatti miseensonni qoodan fudhanneedha kanan jedhe. Obbo Abubakaris kan jedhe miseensota hubachiifnee jirraadha yeroo hundumaa. Miseensota hubachiifnee jirraadha. Malee miseensota fakkeenyaaf teessifnee akka isaan itti walii wajjin hojjetanii akka isaan itti walitti dabalamuun kun maalirratti akka ta'e maal akka irraa barannee gara keenyaan maal kana booda akka dhaabuu qabnu maalitti fufuu akka qabnu gara sanaan immoo maal akka wanti inni kana barsiifnee waan jedhee nutti meen qabu. Ani kanan jechaa jiru. Nama akkas gargar ba'ee ture kana hoogganumatu walitti deebi'a taanaaniti hoogganoonni walitti deebi'anii miseensi walitti deebi'eera jedhan malee miseensa walitti hin deebifne. Mee dheengaddumaa immoo gaaffiif deebii geggeessa irratti Abubakar akka yaadadhutti kan jedhe si'a tokko xumurreerra waan hundumaa jedhe. Si'a tokko immoo mataarraa finneetu jalaa hojjechaa jirra ammaa jedhe. Jalaatii caasaa walitti baqataa jirra jedhe. So mataarraa warri jiran erga walii galanii warri jalaa hin dhibanii jechuudhumaafiti maleessa silaa sirni isaa caasaa walitti baqeera taanaan caasaa walitti baqeera gajjallaadhaan magaragararraatti dura isatu dhumee walitti dhufa ture. Isa kanaafanii ololaaf miti gorsan yaa'us kennes immoo maa inni olola ta'uu hin danda'u waan an jedhuufi ammallee miseensota isaaniitti walitti deebi'anii akka isaanitti waliin hojjetanii waan isaan irraa baratanii barsiisuu qabuudha kanan jedhe nan gorsan. Inni lammaffaa maqaan shanee jedhamu hin jiru. Shaneen koreedha dhaabee adda bilisummaati jedhe Obbo Abubakar. Engadde immoo labsa baaftanii waliigallee irra jettanii shanee abaa'oo fi qaacaa abaa'ootu waliigalee jettanii baaftani. So maqaa dhaabaa kana keessatti koree lamatu waliigalee jettumoo dhaaba lamaan gargar ba'ee turetu waliigalee jettumoo naan galle waansa. Inni sadaffaa waa'ee dhaadannoon adda bilisummaa Oromoo heera adda bilisummaa Oromoo irra jira dubbiftanii dhuma isaa irratti. Kan bara 1998 ba'ee fooyyeffame maal jedha? Dhaadannoon adda bilisummaa Oromoo injifannoon kan uummata Oromooti jedha. Inni isa dura Oromiyaan ni bilisoomti jedha. So dhaadannoonis erga heera keessa jiraate waan akka barbaadan jijjiiraa deeman miti akka nu baddeetti baay'eellee seeraan beeka jechuuf miti dubbiseedhuma waan an argeef malee. Kanaaf waa'een dhaadannoosi namoonni Itoophiyaa isa durii Itoophiyaa naachanni faallen jedhanii fi Oromoon immoo Itoophiyaanuma keessatti jechuun danda'udha. Garuu Oromiyaan ni bilisoomti isa jedhu ture durii. Boodammoo injifannoon uummata Oromootti jijjiirame maaliif isa jedhudha kan namni isa tokko kaasu. Gara biraa waan ani kaasuu barbaade waan darbuu hin dandeenye Obbo Abubakar inni dhaggeeffattanii ammallee irra deddeebi'ee waa'eedhuma hiree murteeffannooti. Qabsoon Oromoo qabsoo hiree murteeffannooti jedha. Ani akkan hubadhutti akkan heera adda bilisummaa Oromoo duraanis beekutti akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo empire Itoophiyaa sana diiganii mootummaa walaba Oromiyaa ijaaranii iggitii ergatti godhanii booda Oromoodhaa fi hiree murteeffannoof karaa banuu jedha. Malee qabsooni akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo hiree murteeffannoo qofaadhaan jedhu. Dura Oromoo bilisoomsanii biyya bilisoome keessatti dhiibbaa tokkoon alatti empire jige keessatti dhiibbaa tokkoon alatti namni Oromoo hiree isaa murteeffataa. Malee akkasumatti hiree
ada sejaramu amma nage robaye irande debe no kapso waire murte fanno te isa kana kan nangal ya nafi sakana duran gari ne Abubakar bosa yo me ana wa jame asirati wan kana tumuru dafi aya aye lali kandura sota hubati ne mijo koni kontexti adatti alama jirati fakata sota hubati su ko fosonte refu akagari tiga bodala la letate mari hakki mari hadani ko mani rabboda meetinje so kanafi development ha adem sajiru siro yoroti hubati sa turre kanjo kana kasiti sino hubata bare dada akanuti adem sanuti kesa di kesati ban budamu oso no de ho ganisi yamane wan kana erga fulate boda tartibi isha toko la fakane ho gani erga ramariya boda misenso tatilga buhani walbachi Sudan yero dani mo development in jiru beki kama ture tuda la luata korogo tu misenso numu tu bakata teke negotiate ora kanimo kama buroti wajin hasa ora ye Sudan mission so ni bakabota kabani bakabota karaba kabota saniti ya de isanita ala kifatani ye Sudan tani tani obo yalala mahire mustafana ratikake dali hine mustafana umato oromo rati la dani 1990 heavy obo yalala ngale 1998 kani irotto di paturtami kani artist keeratti hoggala taatee turte akkaataa inni dhiyootti hundeen akeeka qabsoo kanaa hundee murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuuf sirna empaayer Itoophiyaa diiguudhaan Oromiyaa kolonii jalaa baasuudhaa kan jiru. Kan amman 2004 yoo ilaalte hundeen qabsoo keenyaa kan jiru mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa uummata Oromoodhaa guututti fiixaan baasuudhaa guututti sagantaa san keessa deebi'amee oolaalee sagantaa bulchiinsa biyyaatti kan calaqqisu diinagdee bulchiinsaan karaa adda addaatiin maal akka godhamuudhaaf deemamu egeree Oromiyaa irratti waan calaqqisaatiif waan taa'ee garsiisu baay'ee ani 1998 qora keessatti qooda fudhateesin jira. Akkuma gartee sagantaan sanis keeyyatti fudhadhaa. 2004 qooda fudhateesin jira sagantaan sanis keenya. Yeroo sagantaa lamaan kana walitti fidnee ilaalle 90% word by word tokko wanni wal dhuunfachiifne yeroo bakkittoo jechoonni wal didan tokko wal dhuunfachiifne malee sagantaan adda bilisummaa Oromoodhaa karaa yemmuu kana qofa osoo hin ta'in kan 1976 illee waan tokko wal gartee imperialism maarremaata jedhamutu keessaa baafame malee tokko kan jedhuun asirratti wanni jechuu barbaada. Taani kan dhaadannooti. Dhaadannooni 1998 kanatti wanni goote turte injifannoo uummata Oromooti kan jedhamu. Kanadaa akkasumas fudhatamee hoogganamaa ture itti hooggatamaa jira jechuudha. Kan duraanii Oromiyaan bilisoomtii kan jiru. Egaa kun dhaadannoodha. Kan biroo immoo nuti 2004 kan addaatti godhame injifannoo uummata Oromootiif gadaa bilisummaati kan jiru. Kun egaa kan bilisummaa calaqqisu. Dhaadannoon yeroo adda addaatti kan jijjiiramu malee kaayyoo san irratti kaayyoo san kan calaqqisu akkuma Bulaalaan beekti malee guutumatti kaayyoo sanii miti. Injifannoon uummata Oromootiif jechuun waan uummanni Oromoodhaa barbaaduuf injifannoo hawwu qofa osoo hin ta'in qabsoo keenyaan mirkaneessinaa kan jiru jechuudha. Kunis akkasitti Oromiyaan ni bilisoomti kan jedhu san rakkina qaba. Ninti qaraatu. Ani shanee jedhamtu tuni ilaali executive committee keenya maqaan isaa shaneedha. Sirna gadaarraa fudhatameetiin central committee kan jedhu 1998 actually kan central committee jedhu gama gumii sabaatti jijjiirree kan
egaa yoo adeemsa araara kanaa hubatanii jiraatan kan walgahii maalii irratti barnii irratti xumuree miseensota gumii sabaa kanneen bakka dhaabota lamaan irraa waliin bahanidha kan xumurame malee shanee qofaan kan walii gamanidha. Addaan baasuudhaa fi qaama ce'umsaa kan jedhuu fi shanee kan jedhamu dhimma itti bahan malee adda bilisummaa Oromoodha. Adda bilisummaa Oromooti. Nuti adda bilisummaa Oromoo jennee kaanis adda bilisummaa Oromoo jennee konfliktii adda addaa uumuurra hayyee kan maqaa kanaan beekamuu fi kan maqaa kanaan beekamutu walitti dhufee kan jedhu irratti waan dhimma itti bahame. Kana sirreeffachuun barbaachisaadha. Kanumaan jechuu barbaada. Garaarri waa hojjetu ta'e garuu qabxiileen fardii achi keessaa kanuma hoogganni wal araaraman jechuun miseensonni wal araaraman jechuudha miti. Silaa waan inni tanaan dura wal intarviyuu tanaan dura irratti immoo gubbarraa jalqabnee jalaas yookaan adeemsa lafa kaayyannee jira. Hoogganni waan kana tolchu dura walii galuu malee caasaan guutumatti wal dhuunfachiisuun hin danda'amu. Amma kan irratti jiru caasaa jiru kana akka dhaaba tokkotti garee lamatti osoo hin ta'in akka dhaaba tokkotti walitti deebisuu irratti hojjechaa jirra hanji. Gorsa keetii hedduu galatoomii haa ta'u malee nutis ilaalcha eenyaan akkaataa itti hojjenne jennee lafa keenyatti walta'iinsi kun dhufee jira. Dhaabni kun tokko ta'ee jira. Duuba deebi'uun hin jiru. Yeroo dabartees ta'eetiin jira. Amma immoo kan itti jiru qabeenya keenya dandeettii keenya caasaa keenya guutumatti wal dhuunfachiisuu irratti jirra kan jedhu. Egaa kamtu dura aanuu qabaa kamtu booda aanuu qabaa isa jedhuudha. Ani banaadha ilaalchi abbaan fedhe ilaaluu hin danda'a garuu akka dhaabatti akkaataan itti ilaalletti miseensonni keenyaas kana keessaa qooda guddaa qabu. Amma immoo kan itti jiru eega dhuunfatonni gubbaadhaa kun ta'ee boodatti hoogganni kun kan caasaa beeku isaa kan qabeenya beeku isaa kana hundaa'uudhaa qabeenyaas caasaas dandeettiis walitti kan fiduu danda'u qaama kanaaf wanni haasawaa jiru caasaa bal'aa addunyaa irratti bal'atee jiru kana caasaa waraana qabu caasaa biyya keessa jirudha. Kana kan beeku hoogganni walitti fide malee miseensonni akkanumatti lafaa ka'anii walitti dhufuu hin danda'an. Isaa jalqabnaa kan googaa tarii meerii obbo Zalaalam hooggana kana miseensonni kun bakka adda addaa laa walitti dhufanii dura ifi to'aaf wanni yaani gubbatti biyya booda ol dabruu qabanii kan jiru kuni ilaalcha ta'uun ni malaa nuti garuu akkaataan itti ilaalletti kan dura caasaa kana beekuutu caasaa kana walitti fiduu danda'a kan jiru irraa jalqabne jechuudha. Kanuma jechuu barbaade galatooma. Galatooma isin lamaanuu yeroo dheertuu nu harkaa fudhattee irra deebi'ee hubachiisuudhaa fi poointii walirratti uskor godhuuf osoo hin ta'in wanni irra deemu takkaafuu fault finding osoo hin ta'in wal hubannoota takkarra akka geenyuufi kuni hoggaan jiru gama lammaffaatti osoo hin seenne duratti qabxiilee reefu kaaseetu ture bara 1998 keessatti isilachuutu bakka takka turtanii isilachuutu tuuxanii jirtan. Oromiyaan ni bilisomti yaada jiru maaltu irraa hanqateeti dhaadannoon san jijjiiramteedha qaaffiin tiyya takka. Talammada olola qeeqni arraas boruus jiraachuu ta'a. Aadaa haga arraa wal barsiisaa as geenya keessatti yeroo qeeqni tokko darbamu tasuma akka ololaatti fudhatamuun takka guddina fuulduratti deemuudhaa nu hanqisaa jirti. Qeeqaa fi olola osoo sirritti adda baafannee maal qabdi? Mee qeeqni madaala guddinaati moo olola? I think that bareeda lakki anu waan ilaalcha keenya walii ibsaa jirra kan akkaatilleen akkasitti akka hubattuun barbaada kan dura
بريدة كاني ورميان نبلسهم تمال تراهن كتير يوكل وني راهن كتير كل نيو كايو رتي كايو كيني رتي كان 2004 دارتي كان 1998 رتي بقول تمت سجنتا سياسة رتي وان تكمل كندا تادنو كن إندي فنو متورو موداتي جتوني وان كايو كيني سن جرو أكا أمني ummataaf hawwii nuti qabnu waan calaqqisaati. Kana malee osoo hin ta'in by the way wanni kana malee himamaa jiru tokko raayitiin kan Abbo Zalaala Maggaariitti biyya kanatti fakkaata. Oromiyaan nu bilisoomtiin injifannoon uummata Oromoon amma immoo dabalamee gadaa bilisummaa fi kan jiru kunis dhaadannoo keenya nuti sadeen itti dhimma itti baana interchangeably yeroo adda addaatti dhimma itti baana kun ammallee dhaadannoo keenya akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Kaayyoon garuu yookaan immoo akeekiin siyaasaa galiin siyaasaa ifatti lafa kaayamee jira. Ani injifannoon uummata Oromootiif kan yookaan hawwiin uummanni keenya akka injifatudha. Eenyutu injifatare? Gari. Oromoo people jenne afaan faranjiitiin Palestinian victory to the Palestinian people victory to this jaal so waanuma gartee hawwii gartee murannoodha yookaan immoo kutannoo calaqqisaati malee akeeka siyaasaatiin miti kana akkasitti hubatamuu qaba. Gari if duba Obbo Zalaalamttiin deebi'a siis nuti obbo ifa bakka san geenyeefu Obbo Zalaalam obbo lakki takkaan si gaafadha yoonii fi kallattiin Okay, ifama samarratti yaada kennachuun barbaada waan amma waa'ee Oromiyaan bilisoomtii maaliif jijjiirame isa jedhu irratti. Yaadan kennachuu barbaadu na dhageessa Ireen Abdaddaa. Itti fufi. Barbaadu akka biraattan hubadha Oromiyaan bilisoomtii maal badee maaliif jijjiirame maaliif ifannoon uummata Oromootti ifamaa jijjiirame isa jedhu irratti yaada biraan qaba. Maal inni dhaaba adda bilisummaa kana kaayyoo isa jijjiirsisanii Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf akka inni hojjetu utuu dhaaba kana keessatti hojjetanii bara baay'eetu darbe. Qabsoo sana keessaa tokko dhaadannoo kana jijjiirsisuun qabsoo sana keessaa tokko ture. Oromiyaan bilisoomtii irraati akka Itoophiyaa hizbii ashtannifaal jedhan durii sana Oromiyaan injifannoon uummata Oromoof isa jedhutti jijjiiruun ilaalcha isa sanarraa wajjin wal qabata. Suuta jedhamee dhaadannoo jijjiirsisanii akkuma yeroo darbee kaasee ture TV'dhuma kana keessan irratti adda bilisummaa maqaa adda bilisummaatiin adda bilisummaa keessa jiraatanii utuu wannu waraqaarra waan jiru badaan jijjiirin waa'ee heeraa waa'ee sagantaa waan biraa baay'eetu waraqaarraan jijjiirin harka lafa jalaanii keessatti hojjetanii dhaaba sana fudhatanii dhaaba Itoophiyaa dimokiraatessu gochuudhaa fi qabsoo baay'een yeroo dheeraadhaa jalqabee erga biyyaa bahamee jalqabee yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Kanarraan kan ka'e Oromiyaan bilisoomtii maal badee inni jedhu tokko ani akkan ilaalutti wannoo qabsoo sanaati paartii qabsoo kaayyoo adda bilisummaa jijjiirsisuuti. Fakkeenyaaf akeekni qabsoo bilisummaa Oromoodha inni bara 1998 mootummaa walaba Oromiyaa ijaaranii giteetti godhanii hiree murteeffannoo sabaaf kennuudha jedha. Inni maal badeennaan 2004 jijjiirame fakkeenyaaf. Inni 2004 jijjiirame giteetti gochuu waan jedhuun qabu empire jiksanii waan jedhuun qabu kuno amma na bira jira sini dubbisuun danda'a. Kanaafi qabsoo baay'eetu ture dhaaba kana kaayyoo isaa jijjiirsisuudhaaf. Qabsoon kuni waan baay'ee karaa baay'ee of calaqqisaa dhufe nama dhimma koote de waan kana qoratee ilaaleef. Kanaaf jijjiirame wanti kuni hundeen isaa kanaasin jechuun barbaade isa waa'ee Oromiyaan bilisoomtii kaaftee kan jedhe. Amma waa'een 2004tti warri shanee wal ga'anii kora godhatanii heera gara biraa akeeka siyaasaa gara biraa galii siyaasaa gara biraa jedhanii
baasan kunis amma Abubakarii harka 90 wal fakkaata jedhu kuni xinnoo ishee laafaa dhufeera isa duraarraa yerootti laaffisaa dhufuuni qabsoo kana keessa ture. Utuma jedhu kun amma baay'een keessaa ba'anii Itoophiyaa Dimookiraatessuudhaaf dhaaba adda addaa dhaabbatanii jiru. Ammallee keessatti hin hafneedheen adda addaa garuu ammallee beekuun hin danda'amu. Gaariidha. Gaarii mee islachuutu fundeessa. Tanumar osoo oda laal taniin amma dhiheessuu deemu tanumarratti idaannoodha. Islachuutuufu tana qabxii godhadhaan amariyaadda. Yoonii fi galiin teenya hiree murteeffannaa ta'e heera Itoophiyaa keessatti artikil 39 hiree murteeffannaa saboota haga buqqa'uutti jira. Yoo hundiyoonii fi galiin keenya hiree murteeffannaa ta'e maaliif waraanaa nu barbaachisee maaliif ilmaan Oromoo dhuman? Bareeda sanii beekaa waan peeparra jiruu fi waan silaa agartee hojiidhaan hiikamuu danda'amu garaagaraa addaan baasuun barbaachisa. Mootummaa Itoophiyaa yookaan walumaa galatti mootummaa uffata biraan Habashaadhaa hundinuu takka mirga hiree murteeffannaa uummatootaaf kan nu dhiisee fi mirga dimookiraasii xixiqqaa'uu warra kan nu miti isaanirraa waan akkanaa kana eeggachuu jechuun waan nama rakkisaatisu kanaafi qawwee kaasuun filatame jechuudha. Amma qabxiilee hiree murteeffannaa kanarratti hin deebi'a. I'm sure akkuma Obbo Zalaalam duraayin qaba jechuun duraayin qaba. Kana jaalladha. Hundeen akeeka qabsoo kanaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa guutuutti baasu yaa. Kunis kan mirkanaa'u murtii bilisa uummata Oromootiin mootummaa walaba Oromiyaa ijaarrachuu. Yookiin follow me word by word jedhan follow na godhuu dandeessu Obbo Zalaalam. Yookiin tokkummaa siyaasaadha. So ijaarrachuudha. Kaanis kunis kan mirkanaa'u jaa mirga guutuu dhimma hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa kan jiru 1998 jechuudha. So garaagarummaan hin jiru. Anyway, wanni kun maalirraa ka'ee fudhatamee kan jiru. Wanni kun kan fudhatamee hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa International Covenant of Human Rights keessatti kan addunyaan beekee fi kan mirga akka mirga uummatoota tokkotti kan fudhatamu waan ta'eef jecha kuni uummanni akka fedhetti murteeffatuu danda'a kan jirurraayi wanni kun fudhatame jechuudha. So kana jechuun maali? Adda bilisummaa Oromoodhaa guutuutti yeroo sadarkaa san gahametti uummanni akka Itoophiyaa wajji taa'u maarree filataa kan jirudhaa miti beekanii. Wanni irra galuu takkittiin I think injifannoo uummata Oromootiif malee dhaadannoon keenyas injifannoo Itoophiyaadhaaf hin jiru. Kanarratti akkuma Obbo Zalaalam jechaa turetti kanarratti waliin gala. Dhaaba kana keessatti yeroo dheeraadhaaf namoonni dhaaba kana akeeka isaa jijjiirsuudhaaf tattaafachaa turan akka jiran kun ifa waan anis beeku waan Obbo Zalaalamis akkuma gaariitti beeku jechuudha. Haa ta'u malee kan keessaa qabsaa'oonni dhugaa wareegama baasan sadarkaa lubbuudhaa baasanii kaayyoo kana asiin gahan. Kaayyoo kana asiin gahuu osoo hin ta'in warra akkasitti deemu hundaaf keessaa qulqulleessuu danda'anii jiranii jechuudha. Dhaaba tokko keessatti yaadni adda addaa uumamuu hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee yaadni tokko ilaalchi tokko achi keessatti abboomuu danda'uun waan guddaadha sanii ilaalama. Nuti akka laallutti kaayyoon adda bilisummaa Oromoodhaa kan jalqabaa dandamate namoota akkuma Obbo Zalaalam jechaa jirutti keessaa bahanii Itoophiyaa maarree jaan kan hundaa'u keessaa xaraayinee baafnee jirra. Nuti warra akkasiisan silaas keessaa xaraguu baanne kaayyoo adda bilisummaa Oromoodhaan kuni makumaaf qofa kan jiraatu ta'uu isaa anis ittiin amanaa. Haa ta'u malee kana gartee kaayyoo dhugumatti warri qabsoo godhan sadarkaa wareegama lubbuuwwan nuti ammaan kana akka fakkii haasofni kuni nuti wareegama guddaatti kafallee. Sadarkaa waraanni keenya duumatti harka kan nusiisuu warra gahamee miseensonni keenya bakka adda addaatti qabsiifamanii kana hundarraahuu sadarkaa lubbuu kan nuti kennee as geenyee amma
deebinee mooraa qabsoo fakkaataa wantaatiif kan jiru irratti jirra. Kun akka gaariitti rikognaayiizii ta'uu qabaa kan jedhu qaba. Gaariidha. Mee xumurruu koo waan kana. Daqiiqaadhuma tokkittiin barbaada manaa godhe. Amma ani dhugaadhumatti ilaalcha koo ifatti waan ani himu hireen murteeffannaa kan yeroo kanii warri mootummaa walaba Oromiyaa ijaaruurraa ejjennoon isaanii cimaa hin ta'in kan jala dhokatan ta'eera hireen murteeffannoo yeroo dheeraadhaaf. Mee gaaffiidhuma tokkoon kaasa. Amma Bosayyoo maal jetteeti yoo hiree murteeffannoof ta'ee heeraa wayyaanee keessa yoo jiraa'e isa kana Abubakar iyyuu deebiseera maalini heeraa wayyaanee irra kan jiru waraqaa irratti barreeffame iyyuu ta'u gatiin qabu inni ofuma achi kaa'uun isaanii garuu waan gaafachuu barbaadu hoogganoonni Abubakar fa'aa yommuu deemanii mootummootaa fi ambaasaadarotatti dubbatanii maaliif dimookiraasessuu barbaanna Itoophiyaa jedhanii dubbatu ture maaliif Itoophiyaan heera ishee keessaa waa'ee wannoo qabdi hiree murteeffannoo qabdi isa sana dhimma ba'uu barbaanna isa sana internationally supervised kan ta'e referendumii godhachuu barbaanna isa sanatti dhimma baana jedhanii maan falman utuu isaan akkas jedhanii reediyoo irrattis dubbatanii dhaga'u barreessanii sin argu isaan akkas jedhanii ambaasaadarotatti manii sin dhaga'uwan kan isaan himanii dimookiraatessuu dhumma himu dhuma dhokachuuf yoo ta'e malee hiree murteeffannoo dhayyootu ta'e hiree murteeffannoo seera wayyaanee keessa jirutti yoo dhimma ba'uu barbaannaa jedhanii maaliif biyya lafaatti himatanii ani isa sin dhaga'u jechuun barbaade. Lammaffaa dhiifama naa godhee warri dhaaba kana keessatti dhaaba wannoo kana jijjiiruu fi kaayyoo isaa jijjiirsisuu fi baay'ee carraaqaa turanii jiru. Akkuma jettee waan an kaase wajjin walii galuun kee baay'ee na gammachiise. Maaliif bara baay'eedhaaf waliin galin turre? Bara baay'eedhaaf waggaa 11 12 olii fi anaafatillee kan haasofnee beennutu jira waan kanarratti. Yemmuu warri kaayyoo jijjiirsisuu fi dhaaba kana jijjiirsisuu fi hojjetan lafa jala hojjetanii namoonni baay'een dhaaba sana keessa jiru himaa turre. In fact dura dhaabbachuu keenya irraan kan ka'e iyyuudha dhaaba kana wajjin gargar dhaabi kun gargar baqaquun kan dhufe. In fact warra dhaaba kana keessaa kaayyoo kana jijjiirsisuu fi hojjechaa ture walgahii waamtanii fi fuutanii olii gaddeemtanii haasofsiisaa turtani karaa warra shanii. So waggaa 10 kana keessa ijoollee baay'ee qabsiisuun isaanii meeshaa waraanaa Oromoon ofii ijoollee isaa ittiin qallabuu dhiisee horii baasee bite kana diinatti kennuun isaanii utuu namoonni argan iyyanii warra akkasii jiranu keessa warra akkasii kanarraaf qulqulleessuu qabnatu jedhanii waggaa 10 beekaa akkasittiin warri kuni dhaaba kana borobboranii akkas godhan. Har'a konfiidensii attamii qabaachuu qaba dandeenya gaa warra waggaa 10 akkasumatti nutuun argin taa'aa ture kana amma of qulqulleessinee irra yoodhanii konfiidensii attamii qabaachuu dandeenya. Kuni gaaffii guddaadha naaf fayyaa ta'a. Ashee galatoomii ilaalle waa takka. And I think obbo Zalaalam karaa dhaabaatiin UN'dhaaf xalayaan barreeffamu bakkoota adda addaatti xalayaan barreeffamu kan ilaalameen fakkaatu guutumatti saayitiiwwan si godhe websaayitii keenya irra illee jira ilaaluun ni danda'ama. Yoo barbaachisaa ta'ellee forwaardiidhaan si godhaan nuti Oromoon akka tiyyummaa mootummaa Itoophiyaa jala jirtutti sadarkaa UN'tti risantilii kan barreeffamee jira. Osoo dhuma gartee jarri akkas ja'amuu ilaalcha adda bilisummaa Oromoodhaa yookaan immoo viizhin kaayyoo mul'ata kana jijjiirrisuudhaaf tattaafatan jedhan kun osoo jiraniiti. Wanni ga'amaa jiru laal namoonni tokko ofumaan deemanii waan ja'an kuni akka guutumatti adda bilisummaa Oromoodhaa yookaan immoo hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa fudhatee ilaalamuu hin qabu. Namoota akkas ja'an gaafa ragaa qabatamaan irra qabamee ilaalchi isaanii beekametti ifka isaa arginee jirra. Isaan deemanii waa dhaabbatanii jiran namoota hanga tokko nama fayyadanii waa takka godhanii akkuma reefu jecha laamaa turetti namoota tokko illee diinatti waraana keenyallee sadarkaa tokko
keessatti kanneen kaayyoo qulqulluu sanatti amanan sadarkaa wareegama lubbuudhaa kafalanii hanga akka dhaaba kanaa signaan ilaalamuu qaba. Waan dabre kanarratti gartee nuti akkas jennee turre akkana jennee turre kan jiru kuni yeroodhaaf dhugaa dubbachuudhaaf barbaachisaa natti hin fakkaatu. Wanni dabre jira nuti akka ilaallutti hammam takkasitti amannaa kan jiru kana anu amma asitti amantaadhaan sitti himaa anuma asis akkuma sanitti fudhachuu qabda. Inni guddaan immoo namoota akkas yaadan if keessaa qulqulleessuu danda'uun keenya ifirratti amantaa guddaa qabaachuu keenya qofa osoo hin ta'in uummanni akka duratti amantaa guddaa qabu abdii guddaa qabnaa jechuudha. So kan akkasitti ilaaluun hedduu barbaachisaadha obbo Zalaalam. So maaliif yoo amantaa maal qabaachuu dandeenya kan jedhamu taate kun gartee namummaan amantaa walirraa qabaachuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Garuu waan qabatamaa hojiidhaan agarsiisama kanarratti hundaa'ee ta'uu qaba. Adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tanaa kana keessatti booree Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfii wayyaan irratti fudhatu jiraachuun kunis waan abdii uumaati. Akkuma arree fuudhetti kanneen haala akkasii qaban yaada akkasii qaban immoo keessaa qulqulleessuu danda'uun isaa immoo waan karaa birootiin ilaalamuu qabaadha. Kan biroo immoo hojiidhaan fuulduraaf arguudhaaf ta'e. Galatooma jarana sa'aa silaa kaayyannee ol deemnee jirra. Daqiiqaa afur mokkanaan nu hafe. Qabxii bal'oo silaa lafa kaayyannee itti dhiyaachuu hin dandeenye ammoo akkuma jalqabarra seennetti mariin tuni bal'inaan tan itti fufuu jiraattu. Akkasumatti hubattanii yeroo biraattis akka walitti dachaanu abdii guutuu qabna. Wanni asirratti maajirratti akka gaariitti hubachuu qabnu tan isinis beektan yoo jiraatte jaarmayni addi bilisummaa Oromoo jaarmaya uummata Oromooti. Kanneen irra jiran hundi itti seenan dhiiga uummata Oromooti irra dhangala'ee kan uummata Oromootiin dhiiga uummata Oromootiin jaarame. Jarmoonni adda addaa kanarra bakka adda addaa jiranis hundinuu jaarmaya kana keessaa maddan takkaafuu baqaqan. Hoogganoo hoggaa jennu kanarra jiru qofa osoo hin tahin kan dabrees waan ilaaluuf jecha bal'inaan qabxiilee maayirra kaafne tana tan hundeen rakkina maali tan jettu bal'inaan mari'achuuf jiraanna. Ga'arraan tana waan dhihaattanii fi marii bal'oo tana gootanii gama maayirrattis wal hubannoota gaggaarii irra ga'uun keessan gammachuudhaan fudhannee jirra. Nu dhiyaachuu keessaniifis irra deebi'ee galatoomaan isiniin ja'a. Daawwattoota keenya gaa kan dhaggeeffachaa turtan kun marii bal'oo obbo Abubakar Xaseetii fi obbo Zalaalam Nagaasaa waliin godhaa turre. Galatoomaa isiniin jechaadha. Qophii dhuftutti hamma walitti dachaanutti nagaatti.